عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عاركفوني جرى جبتوا لك على وني في كارون إدي لا دنيا رتربط تاني وردفتو تجمعتو بي كم قدرتني جرى الحمد لله على تربي حرق فيديو قالوا تكولي إلى لا كم ستربيتان كوني بس على أقدر إذا إني كنا مو بعدو مسيرة إني كنا مو روزة جتورا روزة مصري روزة مصري لا ورقينا بيد الجودة عند أمورا ترسين كيشان وجهاته ورجعنا لك يا فعلا وتاتا لايك سبسكرايب كنا ورماتي كيتا نمور لايك كنا يوغا في قباتن كومنتي جلتي كافت لازم ينجرا وبريوان كانكو ورق عنبينا كان جرا صفة ميجة جورا أسيني متاني سايدو كانت تارا مرامي مزرعة جاهزة أدونتاني قدني كيسان جاهزة بيكو dandeettan ta'a kun ammoo mazraadhaan kan dhufe jechuudha. Kanatti wal qixxaa'ee jira. Isa kana wal qixxeessee inni ammoo asitti ruuza masriidha. Baadduumis basala agdariidha. Shunkurtii jechuudha. Shunkurtii magariisa. Kana inni kun ammoo kamuun itti dabala jechuudha. Kamuun namni beekne jiru. Buhaaraata jechuun buhaaraatuma mana keessaa qabdan itti godhachuu dandeechani. Mushakkala buhaaraata mushakkala illee ta'uu danda'a. Buhaaraata mana keessa jiru jechuudha. Inni biraa immoo barbikaa itti godhee filfil aswadiin itti jiraate itti godhachuu dandeettani. Loomii aswadii jechuudha. hanga dhumaa turtiin keessan na wajjaa ta'uu chaanaala kiyya subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jira obboleeyyan kiyya. Waraqaa inabii amma dhidhaa jechuudha. Waraqaa inabii karaa lamaan dalaguu dandeessanii inni tokko bishaan ibiddarratti danfistanii bishaan daffaa keessatti dalaguu dandeessanii sanii miti jettan karaa salphaan yeroo namatti akka yeroo na isin fudhannetti wanni godhuu dandeettan jechuudha. Laaffisuu yookiin bifa isaa akka jijjiiramu akka affeelamaatitti jijjiiramu akka isin maramu godhuu dandeettani. Inni kino akkuma argitanii akkanatti dhiqee jira. Isa dhiqe kana bishaan daffaatti naqa jechuudha. Bishaan daffisee itti naqa jechuudha. Bishaan daffaa ergetti naqee keessa bishaan daffaa keessa tursiisa. Akkuma isaatii bifa isaa jijjiiratan affeelama akka affeelamaatitti akkanaaf maruutti naamni jechuutti jechuudha. Haga daqiiqaa 10 akkuma bishaan kana keessa tursiisee isa dhumaa ammoo wajjitti deemna. Roosni kiyya ammoo akkanatti mijjatee jira. Karaas zayituun itti godhee buhaaraata hundatti godhee sooqiddaa wanta jira hundatti godhamee maraa bichaatu hafee hojii ilaalaa gatamuraa jechuudha. Binti gulishee kino akkanatti haala salphaan karaa salphaanii affeelamee geeffamee jira jechuudha. Waraqaan kiyya osoo ibiddarratti bishaan daffisuuf hin deemne gallaa yookiin naannin ka bishaan itti ho'ifamaa yoo bishaan ho'ifamutti bishaan horicha ho'isee karaa salphaan jechuudha. Xaarii baay'ee nama hin xaarsu deebi'ee ammoo ka walitti tartiibatti deebi'ee ammoo nama jalaa gargar hin badu. Bishaan keessa osoo ta'e ammoo bishaan ibiddarratti daffisaniir gargar nama harkaa fiyya jechuudha. Akka loowuu hin beektanii waraqaa inabiin hin looyaa. Kanaafuu amma karaa salphaan akkana erga geessee bishaan kiyya keessaa baasa jechuudha. Bishaan kiyya keessaa baasee akka bishaan keessaa jiru naafi goggogoo kennan keessaa xoxu akkasuma jedhama dhiifama garuu yoo dogongoree fi asirratti saffaayaa irratti baasa jechuudha.
بسم الله. Mana jaartii hitti waraqaa baalli kun baay'ata malee mana biraatti jaahiza suuqarraa bitaniituma jaahiza maranii mana tokkotti ammoo maaziraa warri qabu maaziraa irraati jaahisiin jira obboleeyyan kiyya ammoo gara maruuti iddoo kennaa lifuutti deemna turtiin keessa na wajji haa ta'uu isiniin jedha obboleeyyan kiyya kiinoo akkanaatti maruutti jiraa jechuudha. Harkikoo tokko waan ta'eef dhiifama. Turtiin keessan hanga dhumaa waliin haa ta'u isiniin jedha. Chaanala kiyya subscribe, like gochuu hin dagatinaa akkasuma gaafis yoo qabaattan gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga dhumaatti turtiin keessan wajjin haa ta'u walitti deebinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kinoo akkuma argitan waraqaan biinkii akkana jira ammallee hin xumurre jechuudha. Xumurutti dhiyaatee jira. Chaanala kiyya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya waraqaan biinkii akkana jira kinoo. Amaan laatiin jira nagaa keessanaaf jiraadha dhugaatti qabaatan nagaafadha akkasuma